Godina Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Galootti daandiin kiiloomeetirii 19 hirmaannaa uummataatiin hojjetame hojii eegalee jira. Gabaasa gammachuu Bobbee Qiddistaa Amruu qindeessitee jirti. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Galoo yeroo dheeraaf sababa daandii dhabuutiin rakkachaa turanis yeroo ammaa kaka'umsa isaaniitiin daandii kiiloomeetira 19 hojjechuun tajaajilaaf oolchaniiru. Daandiin kunis hanqina waan qabuuf deeggarsa barbaachisaa ta'e mootummaan akka taasisuufis gaafataniiru. Uummanni keenya walii galuudhaan inni qabu sangaa gurguree inni hin qabne kiraa hojjetee qoraan gurgurtee dubartiin karaa kan nu danda'a. Ganna yoo ilmoon duute haati ce'uu dadhabuudhaan yoo haati qabnaa duute ilmoon ce'uu dadhabuudhaan kanatu nu kakaasee ammatu kana akkas goone jennee teenye hangootiin abbootiin keenya mari'atanii humna misoomaa ijoolleesitti mari'atanii kanaan kaka'ame uummanni qarshiisaa bu'ee sadarkaa kanarraan ga'ame. Uummata kana walitti qabnee mariisifne gaafa mariisifne jedhu nuti sangaa tokkitti qabnu gurgurannee isin bira jirraa isinii wajjin hojjennaa. Kanaafi cimaatti itti nuuf fufaa jedhanii walumaa galatti 200 fi 266 walitti buufannee hojii kana ittiin hojjennee jechuudha. Itti gaafatamaa itti aanaa abbaa taayitaa daandiiwwanii godina Wallagga Bahaa obbo Gammachuu Addunyaa daandichi tajaajila bonaa gannaa akka kennuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Daandiin kun ganna tajaajiluu fi deeggarsa guddaa kan barbaadudha jechuudha. Tarii akkamitti akka deeggaramu kan irratti marannu yoo ta'eyyuu baay'ee hojii isa barbaada. Karaa lolaa baasuun barbaachisaadha. Daandiin kun diizaayinii qabu waan ta'eef aanaan koree yuuraappii fi yookiin koree qindeessituudhaan walii galee mari'atee akka aanaa keenyaatti rakkoo bulchiinsa gaarii ta'aa diizaayinii isaa hojjetamuu qaba kan jedhu irratti walii galanii. Bara 2011 irraa eegalee sagantaa waliin gahinsa daandii baadiyyaatti qabamee hojjetamee bonaa fi ganna tajaajila akka laatuuf kan taasifamu ta'uu bulchaan aanaa Waamaa Galoo obbo Biqilaa Sabbooqaas dubbataniiru. Bara ofirraa qabne garuu sagantaa yuuraappii keessatti akka naammatamee akka mootummaatti waan tumsuu qabnu bu'uuraan tumsine gaheen irraa barbaadamu akka xabanne bonaa ganna tajaajila isaan barbaadan sana akka isaan argatan gochuudhaaf qophiidha jechuudha.